Oduu teenya jalqabaatiin kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa yeroo jalqabaatiif qondaaltota mootummaa waliin kaleessa mul'atan. Kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee kun turtii waggaa lamatti dhiyaatuuf Ameerikaa jiraatanii amma Oromiyaatti deebi'aniiru. Kantiibaan kun hojii mootummaatti deebi'uuf gara biyyaatti deebi'anii kan jedhu irratti gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin Koongirasiin Federaalawaa Oromoo KFO'n walga'ii idilee marsaa sadaffaa koree giddugaleessaa magaalaa Finfinneetti gaggeessuu eegale. KFO'n walga'ii idilee isaa kana guyyaa kaleessaa jalqabeera. Dhimma kana ilaalchisuun paartichi waan jedhe qabaa gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu teenya xumuraatii fi biyya alaatiin Pireezidaantii duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti yaaliin ajjeechaa raawwatame. Kanaanis pireezidaantiin kun rasaasaan rukutameera. Pireezidaantiin kun dhukaasa itti dhukaafame miidhamuu hordofee pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden dabalatee hooggantoonni addunyaa dhimmicha balaaleffachuu irratti argamu. Doonaald Tiraampitti eenyutu dhukaasee gabaasa guutuu dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa yeroo jalqabaatiif qondaaltota mootummaa waliin mul'atan. Kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa turtii waggaa lamaatti dhiyaatu booda yeroo duraatiif Oromiyaatti deebi'an. Magaalaa Sulultaa gaggeessuu irraa jalqabee haga Finfinneetti adeemuun Oromoo fi sabaa fi sablammoota biyyattii kan tajaajile kantiibaan duraanii kun bara 2023 ji'a ammajjii keessa aangoo irraa gaggeeffaman. Akkuma aangoo irraa gaggeeffamaniin immoo Ameerikaatti barnootaaf imalan. Kantiibaan duraanii kun Injiinar Taakkalaa Uumaa kantiibummaa magaalaa Finfinnee irraa erga kaafamanii booda Ministeera Albuudaatii fi Peetirooliyeemii ta'uun tajaajilaa turuun isaanii ni yaadatama. Injiinar Taakkalaa Uumaa magaalaa Finfinnee waggoota gaggeessan keessatti jijjiiramoota mul'atan fidaniiru jedhamuun ni jajamu. Kanneen ammoo hojii isaanii qeeqanilleen akkuma jiran Oromoota biratti garuu hojii baay'ee magaalaa Finfinneetti hojjetaniiru kanneen jedhaniin hedduudha. Afaan Oromoo akka magaalaa Finfinneetti baratamu namoota godhan keessaa kantiibaan kun adda durummaan ka'u. Irreechi hora Finfinnee achitti deebi'ee akka jalqabamu isa qofa osoo hin taane ammoo waan irreechi hora Finfinnee barbaadu guutanii irreecha hora Finfinnee magaalattiitti jalqabsiisaniiru jedhamuunis ni jajamu. Injiinar Taakkalaa Uumaa kanuma gidduutti ammoo hojii mootummaa guutummaatti dhaabuun barnootaaf jidduudhaan bara 2023 ammajjii gara Ameerikaa deeman. Haa ta'u malee qondaalli mootummaa duraanii kun erga turtii waggaa lamaatti dhiyaatuuf Ameerikaa jiraachaa turanii fi ittis barachaa turanii booda guyyaa kaleessaa yeroo jalqabaatiif pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin mul'ataniiru. Kantiibaan kun bara 2023 yeroo Ameerikaatti imalan siyaasa Oromoo keessaa akka hin fagaanne dubbatanii turan. Amma immoo kantiibichi guyyaa kaleessaa deebi'anii Oromiyaatti qondaaltota mootummaa waliin mul'ataniiru. Kantiibaa magaalaa Finfinnee kun guyyaa kaleessaa jiila pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu kan magaalaa Fiicheetti hojiilee misoomaa daawwataa ture waliin argaman. Injiinar Taakkalaa Uumaa amma dura turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasiseen siyaasa Itoophiyaatti amma dura caalaa jabaa fi dandamataa ta'ee deebi'uun koo shakkii hin qabu jedhanii ture. Kantiibaan kun amma immoo maaliif pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mul'atan gaaffiin jedhu ijoodha. Waggoota 5 darbe Oromiyaa bulchaa kan jiran pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa nageenya Oromiyaa deebisuu hin dandeenye. Tarii kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii Injiinar Taakkalaa Uumaa akkuma jedhan siyaasa Oromootti deebi'anii pireezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uu mala sodaan jedhu jira. Ta'us garuu Injiinar Taakkalaa Uumaa biyyatti deebi'uu isaanii irratti ammaaf homaa hin dubbanne. Oduu biraatiin
Koongirasiin Federaalawaa Oromoo KFO'n walga'ii idilee marsaa sadaffaa koree giddugaleessaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffachuu jalqabe. KFO'n walga'ii kana kan jalqabe guyyaa kaleessaa ture. Walga'iin idilee koree giddugaleessaa KFO marsaa sadaffaa adoolessa 6 irraa jalqabe haga 7 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyoota lamaaf kan gaggeeffamu ta'uu paartiin Koongirasii Federaalawaa Oromoo ibsa gabaabaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti maxxanseen beeksiseera. Walga'ii kanaan dhimmoota ijoo biyyaatii fi dhaabaa ilaallatan irratti KFO'n bal'inaan mari'achaa kan jiru yoo ta'u, leenjiin ga'umsa hooggansaa mata duree adda addaa irratti hirmaattootaaf ni kennama jedhameera. Xumura walga'ii kanaa irratti ejjennoo miseensota koree giddugaleessaa KFO'tiin ibsi miidiyaaleedhaaf ni kennama jedhamee eegama. KFO walga'ii idilee isaa marsaa sadaffaa kanaan rakkoo nageenyaa Oromiyaa irratti bal'inaan akka mari'atuutu eegama. Kanarratti ammoo ibsa ejjennootis ni baasaa jedhamee tilmaamama. Oduu biraatiin turtii waggaa tokkotti dhiyaatuun booda naannoo Amaaraatti tajaajilli intarneetii deebi'ee jira jedhame. Naannoo Amaaraa magaalota hedduutti qunnamtiin intarneetii ji'oota hedduudhaaf addaan citee ture. Arra tajaajilli intarneetii naannichatti deebi'ee eegalamuun isaa ibsameeti jira. Haga ammaatti magaalota naannoo Amaaraa 14 keessatti tajaajilli intarneetii deebi'ee akka eegalame miidiyaaleen biyyattii gabaasuu irratti argamu. Intarneetii kana addaan kukkutuun walitti bu'iinsa ittisuu fi nagaa itti fufiinsa qabuuf kan hin mijoofne ta'uu fi uggurri kun akka kaafamu irra deddeebi'ii waamichi godhamaa tureeti jira. Oduu teenya xumuraaf biyya alaatiin. Pirezidaantii duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti yaaliin ajjeechaa taasifamuun himame. Kanaanis pirezidaantiin kun madaa'anii jiru jedhameera. Pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp duula na filadhaarra osoo jiranii yaaliin ajjeechaa irratti taasifameeti jira. Yaaliin kunis addunyaa irratti rifaatuu guddaa uumeera. Bulchiinsa Peensilvaaniyaatti dhukaasni yaalii ajjeechaa Doonaald Tiraamp irratti erga taasifameen booda battaluma sanatti pirezidaantiin kun waltajjicharraa akka bu'an taasifameera. Viidiyoon taatee kana agarsiisu akka mul'isutti dhiigni gurra isaanii irraa dhangala'aa akka turetu mul'ata. Gurra isaanii mirgaatis qabatanii pirezidaantichi kun yeroo lafatti kufan mul'ateera. Ergasiis dhukaasni walitti fufiinsaan sagantaa kanarratti dhagahamaa tureeti jira. Battaluma taateen sun mudatetti hojjettoota tajaajila tikaa Ameerikaatiin marfamanii gara konkolaataa eegaa jiruutti geeffaman. Doonaald Tiraamp yeroo gara konkolaataa isaaniitti deemanis harka isaanii ol kaasanii Doonaald Tiraamp kun agarsiisaa turan. Doonaald Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaanii Tiruus irratti akka jedhanitti gurra isaanii mirgaa ol aanu irratti rasaasni akka rukute himan. Dubbi himaan isaanii immoo wiirtuu fayyaa naannootti wallaanamaa jiraachuu ragaa bahaniiru. Doonaald Tiraamp taatee uumame ilaalchisuu yoo dubbatan battaluma sana rakkoon akka jiru bareera. Sagalee hursuu wayiin dhagahee achiin booda ammoo dhukaasa yeruma sana rasaasni qaama koo yeroo miidhunatti dhagahamee jedhan Tiraamp. Dhiigni baay'ee waan irraa dhangala'eef yeroo sanatti garuu waan tahe akka hin barin Doonaald Tiraamp dubbateera. Yeroo hojjettoonni tikaa waltajjii sanarraa isaan buusan gurraa fi fuula isaanii irraa dhiigni bal'inaan yaa'aa ture. Doonaald Tiraamp garuu sanuma gidduutti harka isaanii ol qabanii jajjabina mul'isaa turan. Daqiiqaa muraasa booda ammoo yaaliin ajjeechaa irratti taasifame akka hin milkaa'inii fi isaan ammoo akka dandamatan barreessan. Yaalii ajjeechaa isaaniitiin namni shakkame achumatti hojjettoota tajaajila tikaa Ameerikaatiin ajjeefameeraa jedhan dubbi himaan dhaabbatichaa Antoonii Guugileemi. Yeroo yaaliin ajjeechaa kun taasifamu namni bira ture tokko ajjeefamuu fi 2 immoo madaa'aniiru. Maddeen seera raawwachiisan miidiyaa CBS'tti akka himanitti namichi haleellaa kana raawwate qawwee kan qabate yoo ta'u bakka ol ka'aa meetira muraasa dhaabbatee jirurraa dhukaasa kana akka bane ifoomeera. Dhaabbanni qorannoo federaalaa Ameerikaa FBI shakkamaa ajjeefame yeroodhaaf adda baasuu himuun sababa haleellaa kanaa garuu akka hin mirkaneessine dhaabbanni FBI beeksiseera. Dhaabbanni FBI qorannoo isaatiin akka jedhetti dargaggeessi waggaa 20 Toomaas Maatiyoo
yaalii ajjechaa kana raawwateeraa jedhama. Dargaggeessi kunis akka ajjeefame dhaabbatichi mirkaneesseeti jira. Taatee pirezidaantii duraanii Ameerikaa kana qunnameen qondaaltonni addunyaa hedduun rifataniiru. Mana isaanii Delaware irraa kan dubbatan pirezidaantiin Ameerikaa yeroo ammaa Joe Biden haleellaa raawwate kana balaaleffataniiru. Hokkara akkanaatiif Ameerikaa keessatti bakki hin jiru jedhan Joe Biden. Namni hundi taatee uumame kana balaaleffachuu akka qabu Joe Bidenis dhaamaniiru. Boodarra ammoo masaraa White House akka beeksisetti pirezidaantii Joe Biden gara Washington DC'tti deebi'uu isaaniitiin dura Trump waliin dubbataniiru jedha masaraa White House. Gama biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Barack Obamaan dimokiraasii keenya keessatti hokkara siyaasaa akkanaatiif bakki hin jiru jechuun himan. Itti dabaluunis pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Barack Obamaan Donald Trump irra miidhaa guddaa waan hin geenyeef ani gammadeeraa jedhan. Dureewwan akka UK, Japan, Canada akkasumas ammoo Xaaliyaaniin faan kanneen taatee mudate kanaan rifaatuu isaanii ibsatanii fi taatee uumame kana balaaleffatanirraati. Pirezidaantiin duraanii Donald Trump fi pirezidaantii Joe Biden paartii garaagaraa bakka bu'anii marsaa lammaffaatiif pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf wal morkachuu irratti argamu. Lamaan isaanii seenaa Ameerikaa keessatti pirezidaantoota haalaan wal jibbanidha jedhamu. Ammatti taatee Trump kana irratti qorannoon dabalataa akka gaggeeffamu ibsamuu irratti argama.